Har'a mata duree haati tokko yeroo meeqa baqaqsanii yaaluun da'uu dandeessi? Yookaanis Caesarean section, C-section yookaan opereeshiniin haal meeqa da'uu dandeessi kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan subscribe gochuun maatii ta'a jechuun barbaada asumaan. Haguma lakkoofsi baqaqsanii yaaluun da'uun dabalaa deemu rakkoon sana waliin wal qabatee dhufus dabalaa deema akka waliigalaatti. Yeroo jalqabaa baqaqsanii yaaluun da'uun rakkoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Kan lammaffaa garuu rakkoonsaa dabalaa deemaa. Kan sadaffaas akkasuma. Hanga baay'inni lakkoofsi baqaqsanii yaaluun da'uu dabalaa deemu rakkoon sana wajjin wal qabatee dhufus dabalaa deema jechuudha. Haa ta'u malee lakkoofsi dhaabbataan haati tokko yeroo hagas qofa baqaqsanii yaaluun da'uu dandeessi kan jedhu riisarchiin hedduun fiks godhanii agarsiisan. Qorannoon tokko tokko hanga 4-5tti kan jedhan jiru. 3 qofas kan jedhan jiru. Kanaaf lakkoofsi fiksidi ta'ee yeroo hedduu hin jiru jechuudha. Kan jiru rikamendeeshinii akka waliigalaatti osoo hangas ta'e gaariidha kan jedhudha. Haati yeroo hedduu yoo baqaqsanii da'uu deesse rakkoowwan armaan gadii godhachuu yookaan ishee mudachuu danda'a. Innis kan jalqabaa rakkoo of galtii wajjin wal qabatudha. Haguma baay'inni baqaqsanii yaaluun da'uu dabalaa deemu carraa of galtiin bakka sirrii hin taanetti qabachuu, gad dhufee bakka sirrii hin taanetti qabachuu kan pilaasentaa pireeviyaa kan jedhan akkasumas carraa of galtiin gad fagaatee gadameessatti qabachuun booda yeroo mucaan dhalatu ba'uu diduu pilaasentaa kireetaa jedhaman kuni carraan kun ni dabala jechuudha. Yoo si'a 3-4 baqaqsanii yaaluun deesse wanti kun dabalaa deema carraan wanta kana godhachuu. Kun ammoo osoo yeroon hin gahin daa'imni akka dhalatu ta'a. Osoo yeroon hin gahin akka ciniinsuun dhufu akkasumas akka baay'ee dhiigan ta'u yeroo da'umsaa. Akkasumas immoo yoo of galtiin ba'uu didee tariitii baqaqsanii yaaluun gadameessa fa'aa baasuu barbaachisuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoo fayyaa akkasiif nama saaxila yeroo hedduu baqaqsanii yaaluun da'uun. Walqabachuu tiishoolee qaamaa fiduus danda'a. Kun ammoo yeroo marsaan itti aanutti baqaqsanii deessisan akka baattuun fincaanii fi marrumaan jechuunis bilaadarii fi intestaayinaal luumen kan jedhaman carraa isaan kanarra miidhaan akka ga'u taasisa. Maashaalee fi tiishuun naannoo gadameessaa jiran waan wal qabataniif yeroo baqaqsanii yaaluun marsaa itti aanutti deessifaman baattuu fincaanii irra marrumaan irra miidhaan ga'uu danda'a jechuudha. Rakkoo yookaan bakki baqaqee hodhamee rakkoowwan akka herniyaa yookaan gara alaatti dhufu qabiyyee garaachaa fi kana fakkaataniif nama saaxilu mala. Bakki baqaqsanii yaaluun hodhame sun tariitii yoo madaa'e infekshinii yoo godhate bakki sun ni laafaa. Bakki sun laafnaan immoo herniyaa dhufachuun qabiyyeen garaacha keessa jiru achiin akka gara fuulduraatti dhufu ta'a jechuudha. Kanaaf nama saaxiluu danda'a. Yeroo hedduu irra deddeebanii baqaqsanii yaaluun da'uun. Kanaan dura baqaqsanii yaaluun deenyaan haala da'umsa boodaa irrattis ni murteessa. Fakkeenyaaf haati tokko yoo jalqabaa baqaqsanii da'uun yoo deesse marsaa itti aanutti haala da'umsaa ni murteessa jechuudha. Si'a 2 fi isaa ol baqaqsanii yaaluun deenyaan sanaa booda ciniinsuun yaaluun hin danda'amu. Fakkeenyaaf haati tokko kanaan dura si'a 2 baqaqsanii yaaluun deesseetti taanaan sadaffaa irratti dirqama baqaqsanii yaaluun da'uu qabdi malee ciniinsuu yaaluu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf haalli da'umsa jalqaba lammaffaa marsaa itti aanu ni murteessa jechuudha. Haala da'umsa marsaa itti aanu. Haalli haadhaa fi haalli ulfaa garaagarummaa kan qabu ta'ee jechuun haalli haadha tokko bira jiruuf haadha biraa bira jiru akkasumas immoo ulfaatinni mucaa haalli taa'umsa mucaa wantoonni adda addaa ilaalamanii garaagarummaa hedduun haa jiraatu malee akka waliigalaatti qorannoon hedduun kan agarsiisu si'a 3 ol baqaqsanii yaaluun da'uun akka gaarii hin taanetu godhama jechuudha. Kanaaf averejilii yookaan giddu galeessaan haati tokko si'a 3 qofa baqaqsanii yaaluun yoo deesse gaadha jedhama. Kanaa ol gaarii miti waan ta'eef. Akka waliigalaatti egaa si'a meeqa baqaqsanii yaaluun da'uu danda'u kan jedhu kan hin qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.